kana maammoo dhiisan jechuun ani isaan jecha rakkoo keessa seene isaan maaliif tana na dhabaniidha malee ani isaan rakkoo keessa nan baasan yoo rakkoo na dabalan malee ana malee tattaafachuu qaba tokko yoo jedhe sheeka san bira dhaqee daawwattoota kiyya inshallah rifeensa kanallee ofirraa balleessee dawaa isaan irraa na kutan sanillee dhaqee fudhee fayyadamee biyya kana keessaa bahuuf qophiidha jechuudha. Akkasi daawwattoota kiyya yoo millee taanan yoo rabbi irraa abdiin kutatin kufanii nafan ka'uun hin oolu jechuudha. Sila rabbi irraa abdii kutadhee anumatu kufee achumatti hafa garuu abdii rabbi irraa hin kutanne isuma abdadhee deema jedhee yeroo isaan na dararanillee yaa rabbi ati qofti na gargaari ansi qofa abdadha jedhee yeroo isaan na sodaachisanillee ansi qofa sodaadha malee isaan hin sodaadhu jedhee akkasitti rakkoo san keessaa bahe garuu isaan natti roorrisanii kalaas na sodaachisuufa waan garagaraa narra dalaganii akka ani sodaadheetiniin mucattii shayxaana irratti deebisuuf jechuudha faa'oo shayxaanummaa san itti deebisuuf na dararutti turan garuu harkan kennanne sila harka kennadhe mootu numatu miidhama nam tokko nafu nu keessaa sila mucattii tana yookaan akka duraanitti deebisanii jennaan nam tokko nafu waa heddullee shira heddullee xaxutti turanii jechuudha akka ani faayoo yookaan jibbee ofirraa baasuuf waa hedduu haasa'u akka nama isii wajjin bilbilaan haasawanillee sanillee gana addaan baafadha ija keessan afatu waa hunda addaan baafadhe ka isinii himu ta'aa jechuudha qabaa kiyya kana keessa akka waan isiin harka qabdullee haasayan tokko kana lammaffaa mootu yoo isiin qabaa kiyya keessa harka qabaatte maaliif isii fidi jedhan yoo wal quba qabaatan maaliif isii fidi jedhan sababa kana sammuu kiyyatti fayyadamu jira jechuudha waa hunda laalu jira waa hunda yaadu jira silaa mootu isiin ana qabsiifte jechuudha daawwattoota kiyya faayoo fidi jedhanii sababa faayoo maana dararan wal beekaniyyuu kuni maali siistama ani isii aaree itti ofirraa ari'eetiniin faayoo itti ofirraa ari'ee baasee faayoo gara ofii deeffataniin ta'uu danda'a jedheetiniin uftas gabbeesse jechuudha waa hedduu keessan laalu jira dubbii isaanii keessatti akka waan isii wajji haasa'anii jechuudha nagaggabsaniifa anin dhagayaa akka waan faayoon haa galatoomtu isitu yuusufin harka keenya galche jedhanii haasa'an kasilaa isii wajjii wal qunnamaan ana wanti barbaadaniif hin jiru isii maqabatan bilbilaan hojjaasoo jiranimi in fuudhannare yoo mootu isii wal quba qabaatan anaayyuu wanti faayoo fidi jedhanii na dararaniif hin jiru kalaas faayoo wajji dalagu jiraniimi ana yoo fedhan na baafachiisa yookaan ajjeesan jechuudha garuu isaan immootu akka yaada isaaniititti na shawwadanii akka ani isii ofirraa ari'u akka ani yookaan immootu faayoo jibbeetiin asii ofirraa baasu waan akkasii san dalagan ani immootu viidiyoolee wanti waraabee faayoon qabaa kiyya keessa harka qabde akka ani hin agarree jedhee mana kanatti wanta san hunda dawwalee kana hunda godheef maaliif akka isaan baay'ee nan hordofneef akka isaan na hordofanii nan qabanneef maalifu akkasi jechuudha daawwattoota kiyya wanti ani keeriyaa fa'aatti illee dawwalee yookaan immoo viidiyoo illee waraabee fi faayoon miidhama kiyya kana keessa harka qabdi waa meeqa haasa'eef maaliif akka isaan qajeelanii nan hordofne nama gama gamanaan na jala kaa'anii nan qabanneef silaa maaliif imala kana dhaadhe silaa na qabatanillee faayoo ariine jirraa jedhaniin Suleyman fa'allee jechuudha sababa san viidiyoo san beekaa waraabe akka isaan qajeelanii nan hordofne jedhe wanti an of eeggataa waan akkasii dalageef kanaafi jechuudha tokko immootu ani itti naqqa'ee jira akka isaan shira xaxaniitiin faayoo na jalaa baasuu fedhanis nin beeka jechu itti beeka jira waa hedduu arge akkasiin isiniin jedha daawwattoota kiyya gaan kabajamtoota hordoftoota keenya akkuma argaa jirtanidha amma alhamdulillah galanni rabbiin haa ga'u
egaan nu dura buutanii akkasiin gammaddan keessi keenya ni beeka maaliif yeroo hundumaayyuu osoo keessa jirru rakkoo sana hin sodaatin dursitanii rakkoo keenya miidhama keenya waan nuuf sodaattanii fi har'a immoo erga viidiyoo kana daawwattanii gammachuu addaa akkasiin horattan natti mul'ata. Egaa jaalala obbolummaas waan jabduudha. Nutis immoo erga obboleessi keenya nurraa fagaate jedheeti boqonnaa argannee jiraannee miti. Boqonnaa hin qabnu obsa hin qabnu garuu waan gochuu dandeenyu dhabne. Waan gochuu dandeenyu osoo qabaanneeti silaa rakkoo kana yeroo dheeraaf guyyoota dheeraa kanaaf qophaa isaan keessummeessu ture. Garuu nama kana warra siriitti yoo dhannee dabalamne tasumayyuu as deebi'anii mana nu balleessu. Erga inni immoo achii ba'ee warra immoo inni gibbii isaanii keessatti qabame biras yoo dhaqne isinis hattuudha jedhaniitu waraana jaraatti nu dabarsu. Kanatu nu rakkisee jennaan bitaatti deemuu mirgatti deemuu wallaallee ukkaamamne akkasumatti ta'aa turre. Egaa waa hundaafuu galanni rabbiin haa ga'u. Rabbiin akka nu gammachiise kanatti kunneessituu kabajamtuu fi jaalatamtuu kana keessallee kan milkiin ishee guddoo taate kana keessallee rabbiin milkii achi keessa jirtu sana rabbi sinaa badhaasu. Egaa nuti gammachuu tokkoffaa argannee jirra. Kana malees immoo Laylatul Qadriis argannee akka itti gammannu abdii qabna. Rabbiin kana nu gammachiise. Ammas immoo gammachuutti nuuf dabalee hunduma keenyayyuu rabbi waliin nu haa gammachiisuun isiniin jedha. Egaa wanti darbe hundumtiyyuu gidiraan roorroon hammeenyi nurratti ta'ee darbe hundumtiyyuu waan dagatamuu miti. Hundumti keessaniyyuu jechuudha. Waan yerootti yeroo nagaa nu gaafatta yeroo hundumaas dubbattanii nu yaadachiistanii yeroo baay'ee waan namatti dhagahamudha. Egaan immoo galanni rabbiin haa ga'u. Nuti erga boqonnee tasgabboomne irra jennee kaan immoo inni nu keessaa qabamee akka nuti nagaan hin teenyeef osoo nuti qabamne inni akka nurraa hin hafne ni beeku. Innis immoo nurraa nafu silaa ummatattii kanas immoo silaa harka ittiin laatu nuti haga inni tattaaffatee harkaa ba'u kana tattaaffannee harkaa ba'uun nuuf hin danda'amu akka isaa kanatti jechuudha. Kanaaf ammas immoo yoo kophaa jiraannes yoo wal faana jiraannes bakka marattiyyuu rabbiin eegumsa isa biraa ta'ee nuuf haa taasisu. Hunduma keenyaafiyyuu bakka jirru maratti rabbiin hamtuu akkasiirraa nu haa tiksuun isiniin jedha. Hundumti keessanuu warra salaan isaa soomanni isaa illee irraa qeebalamee jennaan rabbiin gammachuu guddaadhaan gara fuulduraatti jireenya isaanii jijjiiruuf rabbi nuuf haa taasisu. Nuufis immoo gidiraa fi hamtuu akkasii bu'aa bu'ii akkasii kana keessaa rabbiin nu baasee gara lafa nagaatti gara biyya nagaatti rabbi nu baasee akka rabbi nu jiraachisu du'aa keessaniin nu bira dhaabbadhaa nu dagatinaa isiniin jedha yeroo mara. Hundumti keessaniyyuu immoo warri rakkoo fi tuttuqaa adda addaa qabdan warri akka keenya miidhama tokko qabdan warri keessan isin dhukkubu hundumaayyuu dhukkuba keessan jiru sana marayyuu rabbi isin haa fayyisuu isiniin jedha. Ani gama kootiin yaada koo gola beera. Eewwa daawwattoota kiyya immootu wanti tokko wanti na aarse ni jira ammallee jechuudha. Eega magaalaa kana ol dhufellee maaliif jennaan namoota miidiyaa irratti wajjin na beeytan Abdallaafa Leenafa eegaan ol deebi'ellee namoonni asitti na simatan namoota hedduu garuu baga nagaan dhufte baga rakkoo san keessaa baate akkuma isin naan jettan kana jechuu daawwattoota kiyya baga rabbiin rakkoo san keessaa si baase namoota hedduun naan jedhe garuu mootu warri duraanii sun warri ani isaanii jecha rakkoo keessa gale sun eessa jiran ilaa ammaan tana baga rabbiin nagaan ol si deebisee maanaa dhaba waan biraati miti namoota hedduumi anu akka isaan as dhufan hin fedhu maaliifuu qilleensa naquu danda'an garuu bilbilumaan Yusuf baga rabbiin ol si deebisee ilaa har'aa tana maanaa dhabani aneennuuf rakkoo keessa seen sababa eenyu miidhamu jira daawwattoota kiyyaan sababni ani rakkoo kana hunda roorroo meeqa dabarse irratti maraadhee irratti dhiini na jigee irratti waa meeqa ta'e isinillee ni beeytanii sababa namaati garuu namni suni hoo yeroo rakkoo keessa seenu naarifachuu jira moo akkami maa naarifatuu didan ani loluu ni danda'a jechuudha daawwattoota kiyya ani jechuudha natti hin dhufinaallee jechuun hin danda'a sila amma yoo sanillee natti aaran narratti dawwalanii tumaan Yusuf sila nutti hin dhufini jettee jirta
garuu mootu baga rabbiin nagaan ol si deebisee maanaa dhabanii sani jechuudha. Abdallaa fa Aliina faallee wanta komachuutti jiru wanti xiqqoo na aarsite sani garuu rakkoo hin qabu. Ani isaanii jecha miidhamee akkamitti naarifatu dhabaniidha malee wanti isaan naa dabalanis hin jiru, wanti isaan irraa hir'isanis hin jiru. Gargaarsa namaatiin miti ani karaa koo keessaa ba'es gargaarsa rabbiitiin fi du'aa teessaniin bakka kana ga'e malee du'aa isin naa gootaniin rakkoo san keessaa ba'e malee yookaan immootu taraa hedduu qabameellee diina harkallee seene nattillee taphatan garuu gargaarsa rabbiitiin malee yookaan humna kiyya rabbumatu guyyaa akkanaa ni baata jedhee guyyaa san na baase, guyyaa akkanaallee ni qabamta jedhee guyyaa san diinni na qabe. Garuu immoo miidhames fayyees homaa miti alhamdulillah galanni isaa hin badin ammallee taanan isuma galateeffadhan. Isinillee mootu naa galatooma naaf jiraadhaan isinin jedha daawwattoota kiyya yoomillee taanan akka isin na kabajanillee ni beeka, akka isin na jaalattanillee ni beeka, akka isin naaf rifattanillee ni beeka. Anuu saniif xiqqoo qilleensillee na dha'e na oowwisu jira jechuu daawwattoota kiyya. Garuu akkasumattuyyuu gammachuun tiyya gammachuu teessani jedheetiniin viidiyoo tana isinii waraabutti jira. Ani mootu inshaallah yoo rabbi jedhe waa hundaa mijeeffadhe waan kolfaa waan gammachuutiin rabbi walitti nu haa deebisu isiniin jedha. Isinillee mootu du'aayii naa godha inshaallah. Waan fufokkataa waan isin rifachiisu sun taan waan isin gammachiisu wanti ani isin garsiisu fedhu waan kolfaa yoo taate malee waan isin rifachiisu yuutuuballee dalaguun fedhu silaa. Garuu mootu isin du'aayii naa godha rabbi waa hundaa si haa laaffisu jedhaati du'aayii teessan irratti naa darbaan isiniin jedha daawwattoota kiyya. Suleeman maal jedha? Egaa jechuudha inni guddaa ani immoo wanti na aarse maali yoo jettanii Abdallaa fi Liinaa ni beektan jechuudha. Sababa jaraati jechuudha Yuusuf ka miidhamu turellee hanga ammaattillee ka miidhamaa jiru isaa miti nuhuu jechuudha. Sababa isaanii inni sababa isaanii miidhamaa ture nutis immoo tuyyuu sababa Yuusuf hanga miidhamni ni beektan jechuudha. Isaan immoo tuyyuu kan hundaa dagatanii baga nagayaan baate achittu dawwalanii gaafatu miti amma herga dhufeeyyuu jechuudha. Baga nagayaan dhuftee jedhaniitiin hin gaafanne jechuudha. Inni guddaan ani itti aare kana jechuudha. Akkasuma immoo tuyyuu namni akka kiyyatti gammade jechuudha. Yuusufii wal arguu isaa ayi deebi'ee jechuudha nagaa fayyaan asi deebi'u namni akka kiyyatti gammade lakkoofsa tokko tuqaa koomenti. Akkasi jechuudha daawwattoota kiyya wanti guddaan an dubbadhullee hin jiru gammachuutti isinitti argisiifadhe jira jechuudha. Alhamdulillah galanni rabbii hin badini. Kanamaa immoo dhiisan jechuun ani isaanii jecha rakkoo keessa seene isaan maaliif tana naa dhabaniidha malee ani isaan rakkoo keessa nan baasan yoo rakkoo naa dabalan malee anan mallee tattaafachuu qaba. Tokko yoo jedhe sheeka san bira dhaqee daawwattoota kiyya inshaallah rifeensa kanallee ofirraa balleessee dawaa isaan irraa na kutan sanillee dhaqee fudhee fayyadamee biyya kana keessaa bahuuf qophiidha jechuudha. Sababa san tokko kana deebise dawaallee osoo hin fayyadamtee hin geessin as keessaa yoo deemte osoo yookaan biyya hin geenne wanti kun sitti ka'uu danda'a naan jedhe jechuudha sheeytichi. Sababa san dirqamee osoo roorroon meeqanatti deemaa jiru as keessa taa'utti jira. Akkasin isiniin jedha daawwattoota kiyya isinitti illee dheeresse jira inshaallah viidiyoo biraa viidiyoo gammachuu viidiyoo kolfaatiin hanga walitti dachaanutti nagaan naa jiraadhaan isiniin jedha.